Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanitti maqaan koo Margaa Kumasaa jedhama. Hojii gaggeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan damee godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraatii kan hin dhufe. Har'a giddugala gabaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa jamoo lakkoofsa tokkotti bakka kuusaa midhaanii kanaa fi dhiyeessii garaagaraa dhiyaatu kanatti argamu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dhugaa dubbachuuf har'a baay'ee waan namatti toludha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa bifa kanaatiin wantoota barbaachisu ayyaana kana sababeeffachuudhaan miseensota keenyaaf akkasumas miti miseensota keenyaaf magaalaa Finfinneetti Oromiyaa irraas haa ta'u qonnaan bulaarraa kallattii garaagaraadhaan asittii fi galchee asitti buusee bakka biraatti immoo raabsuudhaaf bifa kanaaf qophii akkanaa gochuudha ayyaanaadhaaf baay'ee waan namatti toludha. Keessumaayyuu haalli gatiin inni itti dhiyeessaa jiru re'oota dabalatee qullubbii adii, qullubbii diimaa akkasumallee lukkuu akkasuma buuphaa akkasuma xaafii gosa gosaan gatii madaalawaa ta'e dhiyeessuunsaa waan baay'ee miseensa keenya abdachiisu. Gara fuulduraatti waldaan kun hojii akkanaarra jiraachuu abdii guddaa miseensa keenyatti kan horuu fi kanatti abdii guddaa kan horu. Sababni isaa fuuldurri waldaa kanaa akka ta'e, fuuldurri waldaa kanaa guddina akka ta'e, fuuldurri waldaa kanaa milkaa'ina akka ta'e nu argisiisa jechuudha. Isa kanaaf ayyaana kanatti bifa kanaatiin waan muraasa kan bifa kanaan dhiyeessuunsaa borummoo waan kana caalu hojjechuu akka danda'u nu abdachiisa jechuudha. Akkanatti yoo ilaallu miseensonni keenya bifa kanaan yoo hubatan baay'ee waan nama abdachiisuu fi gara fuulduraatti abdii waldaa kanarraa qaban kan mirkaneessu ta'a jechuudha. Isa kanaaf nullee bifa barbaachisuun gahee nurraa eegamu guutnee iddoo barbaachisaa ta'etti waldaa kana milkeessuudhaaf dhiyeessii kana tumsuudhaan kallattii barbaachiseen hawaasa biraan gahuudhaan hawaasti akka fayyadamu miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaas immoo kana akka isaan fayyadaman jechuun barbaada. Baay'ee natti toleera. Ani asumaan dhaamsiin nan qabu akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaatti dhiyeessii kana geejiba tarii rakkisuu danda'a. Geejiba illee mijeeffame iddoo barbaachisaa ta'etti caasaatti iddoo caasaan jirutti magaalaa Ambootti haa ta'u Leemmanittis haa ta'u iddoo garaagaraatti kutaa magaalaa Finfinnee kana keessatti caasaa qabutti illee bifa madaalawaa ta'eetiin yeroo isaa eeggatee otoo dhiyaateeti gatii kanaatiin hawaasti yoo fayyadamu tokko miseensi abdii horataa itti gammadaa fayyadamummaa isaas immoo keessa hin baata. Isa kanaaf gara fuulduraatti illee ayyaanaan durfame otoo haalli geejibaa mijatee kallattii hundumaatti caasaa hundumaa irratti akka dhiyeessiin godhamuuf nus kallattii barbaachisuun dhiibbaa goona warra gaggeessituu caasaa irra jiru jechuudha. Isa kanaaf nuuf barbaachisa. Buuphaan kun achitti hin barbaachisa. Akka magaalaa Ambootti biyyaansa amma fakkeenyaaf gara qarshii 12 qarshii 11tti amma buuphaan gurguramaa kan jiru. As garuu qarshii 8 xaafiin bifa kanaatiin qarshii sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu hanga 47 hanga 52tti jechuudha. Kun baay'ee waan namatti toludha. Iddoo kamiyyuu kan hin jirredha jechuudha waldaan kun dhiyeessaa kan jiru. Kanaaf baay'inaatiin waldaan kun waan fuudhuuf caasaa isaarra miseensonni jiran akka fayyadamaniif bifa barbaachisaa ta'een yeroo barbaachisaa ta'etti akka dhiyeessuuf ayyaana itti aanutti qophii taanee nullee qophii taanee waldaas wanta barbaachisu kun nu dhiyaachuu qaba jennee propose goone bifa kanaan dhiyaate akka fayyadamnu jechuun barbaadan. Miseensonni bakka jiranitti waldaan kun gahee isaanirraa eegamu baachuun danda'utu irra jiraata. Keessumaayyuu yaadaanis haa ta'u kallattii garaagaraatiin hojii irratti haa ta'u tololtummaadhaanis haa ta'u waan garaagaraadhaan irratti hirmaatanii waldaa kana milkeessuudhaaf waldaa kana fiixaan ba'umsa isaa ijaan arguudhaaf faayidaa isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kanaaf bifa kanaatiin miseensonni iddoo jiranitti tumsa waldaa kanaatiif gochuun deeggarsa waldaa kanaatiif gochuun yaada isaaniitiin deeggaruun humna qabaniin deeggaruun beekumsa qabaniin deeggaruun gahee miseensota irraa eegamu jechuudha. Isa kanaaf namni tokko yookiin namni lama namni sadii hojichi hojii gamtaati. Waldaan kun waldaa gamtaadhaan waan gamtaa dhiyeessa waan hundumaa dhiyeessa. Isa kanaaf miseensonnis gamtaadhaan hojii kanatti bobba'uu akka qabanii fi tumsa godhanii miseensonni iddoo isaaniitti akka dhiyaatuuf tuffachuun qaban namoonni shunkurtii waldaan akka dhiyeesseefitti gatii shunkurtii nu dhiyeesse waldaan kun jedhanii ilaalcha akkanaa qabaachuun qaban waan hawaasti fayyadamu faayidaa isaanii qofa otoo hin ta'in faayidaa hawaasa isaanii ilaaluu danda'utu irra jiraata malee waan guddaa yookiin konkolaataa yookiin sangaa guddaa dhiyeessaa fi waldaan akkasitti yaada isaanii keessatti kun waan gaariidha. Ta'ee otoo jiru waan xiqqaa dhiyaatu kana gatii xiqqaatiin miseensonni hawaasti akka fayyadamuuf uummanni akka fayyadamuuf tumsuu danda'utu irra jiraata miseensi. Bifa kanaatiin fayyadamummaan isaas hin mirkaa'a. Wantoota baay'ee dhiyeessinu keessaati bu'aa baay'ee argachaa deemnaan.
malee waan xiqqoo dhiyeessinee bu'aa guddaa isaa yoo arganna ta'e hin kasaarra malee bu'aan buufan. Wantoota baay'ee immoo gatii muraasaati yoo dhiyeessin waan baay'ee keessaatii gatii baay'ee argachuu dandeenya. Gaafa kana miseensi fayyadamummaan isaa hin mirkanaa'a jechuudha. Bifa kanaatiin miseensi tumsa barbaachisu tumsa sarraa eeggamu raawwachuu danda'u bahuu danda'u irra jiraata waan hin jedhu dhaamsa dabarsaan miseensota keenyaaf. Isiniif illee galatooma. Maqaan koo Abarraa Dhinsaa jedhama. Gaheen hojii koo as waldaa caffee kana keessatti gama maarkeetii irratti hojjechaa jira. Waa'ee gabaa irratti hojjechaa jira. Kanaaf oomishoota kuduraa fi fuduraa akkasumallee horsiisa loonii fi kan fakkaatan gara gabaatti dhiyeessineetu uummataaf ayyaana waggaa kanaatiif dhiyeessinee jirra. Isaaniif gabatii wal madaalawaa ta'een jechuudha. Kanneen oomisha nuti qabnu keessaa amma gabaadhaaf kan dhiyeessine lukkuun ni jira, re'een ni jira, killeen ni jira, shunkurtiin ni jira. Oomishoonni garaagaraa illee ni jiru kanneen akka midhaanii gosa hedduutu jira. Kanaafuu wantoota barbaadamu hundumtuu uummanni kamiyyuu dhufee asitti argachuu danda'a bakka tokkotti. Amma yeroo ammaa kanatti gatii madaalawaa ta'een haala qilleensaa faana wal qabatee akkuma qaala'inni jireenyaa waan jiruuf yeroo ammaa kana isa faana wal qabateetti maal gochaa jirra gabaa gadi buusnee gatii gadi buusneet uummataaf dhiyeessineerra. Fakkeenyaaf amma lukkuu birrii 350 dhiyeessine killee birrii 8 fi shilingiidhaan dhiyeessine shunkurtii akkasuma sadarkaa tokkoffaa birrii 18 dhiyeessine sadarkaa lammaffaa immoo haga sadarkaa sadaffaatti dhiyeessineerra. Sadarkaa sadaffaan birrii 12 inni itti aanu kan re'ee yoo ta'u re'ee immoo 3,500 irraa haga 5,000tti dhiyeessineerra. Akkasumallee midhaan gosa hedduutu jira. Isaanis gatii garaatiin gurguramaa jiru. Amma gabaan baay'ee gaariidha. Nuti akkasitti neene garuu humnaa ol bitamaa jiru. Amma fakkeenyaaf roobota baay'ee finnee dhufne roonni amma hundumtuu warra asitti jiraman kun almost hundumti isaanii gurguramaniiru. Namoonni maqaa isaanii irratti barreeffatanii mallattootti godhatanii deemanii kanaafuu ni fudhatu amma gara yeroo booda. Ammas duubaa dhufaa jiru. Oomisha hedduu qabna. Rakkina oomishaan hin qabnu nuti amma kuduraa fuduraa wantoota wanneen akka kaanillee wantoota baay'ee jira waan ta'eef isaan dhiyeeffamaa jiru. Duubaanis dhufaa jiru amma. Kanaafuu misoomsonni waldaa caffee waldaa dargaggoota caffee bakka jiran hundatti dhiyeessii kanaaf iddoo hundarraa socho'aa jiru gara magaalaatti galchaa jiru. Ammas gara booda konkolaatonni baay'ee dhufaa jira. Ani miseensotaaf kan dhaamu waldaan dargaggoota caffee yeroo ammaa kana dargaggoota of jalatti kan hammatee jiru. Dargaggoota jechuun immoo humna cimaadha. Humna baay'ee biyya kana guddisuuf barbaachisu waan ta'eef kanaafuu carraa argatan kanaaf carraan gabaa rakkina gabaa hin jiru waan ta'eef oomisha isaanii oomishanii hundumtuu gabaatti dhiyeessanii akka faayidaa irraa argatanii fi carraa isaaniif baname kanatti immoo akka fayyadaman ergaan dabarsuuf barbaada isaaniif. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. አብዲ መሐመድ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ነኝ። እንግዲህ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ የህብረት ስራ ማህበር ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ቢሆንም ግን እያደረገ ያለው ምርታ ለሌሎቹ በእነሱ ደረጃ ላሉ ማህበራቶች ትልቅ አሪያ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የአባላት ብዛትም ስናይ በከፍተኛ ቁጥር እያደገ ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ የሚሰራቸው ስራዎች ሁለገብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለይ ገበያን ከማረጋጋት አንፃር አምራች እና ሸማቹን ከማስተሳሰር አንፃር ትልቅ ድርሻ እየሰራ ነው። አሁን በሀገራችን እየተፈጠረ ያለውን የገበያ ለመረጋጋት ብሎም የኑሮ ውድነት በተሻለ መጠን ለመቅረፍ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው። አንደኛው የግብርና ምርቶች ነው። ጤፍ በተመጣጣኝ ዋጋ ይሸጣሉ። መሸጥ ብቻ ሳይሆን እሴት ጨምረው ነው እየሰሩ ያሉት። ምርቱን የታወቀ ዱካው የታወቀ ምርት ጤፉን እሴት ጨምረው ሌብል አድርገው ለአባላቶቹ አስፈጭተው ይሸጣሉ። ይሄ የተለየ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ጤፉንም አባላቶች ይገዛሉ በተመጣጣኝ ዋጋ።
እዚሁ ያስፈጫሉ። አሁን አንዱ ችግር እንግዲህ በገበያ ውስጥ አደልትሬሽን ነው። ሉካው ያልታወቀ ምርት ባዕድ ነገሮችም ጨምሮ መሸጥ አለ። ይህንን ለማስቀረት ህብረት ስራ ማህበሩ ጤፉን ራሱን ያመጣል፣ እዚሁ ያስፈጭና ከዛም በኋላ አባላቶቹ ይጠቀማሉ። ይህም ደግሞ ፌር በሆነ ፕራይስ ነው ለአባላቶቹ እየሰሩ ያሉትና ይሄ ትልቅ ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ በተለይ አመት በዓል በደረሰ ጊዜ አንዱ የዋጋ ንረትን የሚያስከትሉ እንትኖችና በውድ ዋጋ ነጋዴዎች፣ ህገወጥ ነጋዴዎች፣ ደላሎች ይህን አጋጣሚ በመጠቀም አላስፈላጊ ጥቅም የሚያገኙበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይህን ለማስቀረት ጨፌ ወጣቶች መሰረታዊ የሆኑ ፍጆታዎችን እንደ ሽንኩርት እንደዚሁ በብዛት በማምጣት በየደረጃው የሚሸጥበት ሁኔታ አለ። ይሄ ለሸማቹ አንድ አማራጭ ሆኖ የሚወስድበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ዶሮ፣ እንቁላል፣ ፍየል እነዚህ ሁላ በተመጣጣኝ ከሌላው ገበያ በተሻለ ሁኔታ ነው ያየሁትና አሁን እንቁላል ሌላ ቦታ ከፍ ባለ ዋጋ ነው የሚሸጠው። አሁን ግን እዚህ ከ8 ብር 50 ነው እየተሸጠ ያለው። ሽንኩርትም እንደዚሁ በጣም ደረጃውን የጠበቀ ሽንኩርት በ20 ብር ነው እየሸጠ ያለው። ሌሎች ከዛ በታች ያሉ ደረጃዎች ያላቸው ሽንኩርቶች አሉ። እነሱንም በዛው ልክ እየተሸጠ ነው ያለውና ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ገበያን ለማረጋጋት ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ እንግዲህ የሚሰራቸው ማህበራዊ ኃላፊነቶች በርካታ ማህበራዊ ኃላፊነቶችን እየተወጣ ነው የሚገኘውና ስለዚህ ጨፌ ወጣቶች ለዝም ብሎ ትርፍ ማክሲማይዝ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ገበያን እያረጋጋ እዛው ሳለ የአባላቶቹን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለውና ሌሎቹም የዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ከሆነ ህብረት ስራ ማህበራቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ፣ መካከለኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ በተሻለ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ያመቻቻል ማለት ነውና ስለዚህ ጨፌ ሁለገብ የህብረት ስራ መሰረታዊ ማህበር አሪያነት ያለው ስራ እየሰራ ነው ብዬ ነው የሚሆነው። ከዚህ በላይም ለወደፊት የያዛቸው ራዕዮች በጣም ትልቅ ናቸው። ለምሳሌ በቅርቡ ያዘጋጃቸው ፕሮጀክቶች የአባሉን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ በጣም ተስፋ ሰጪ ፕሮጀክቶችን ቀርጿልና ስለዚህ ሌሎችም በተለይ አምራችና ሸማቾቹን ለማስተሳሰር የሚሰራቸው ስራዎች ዞሮ ዞሮ በገበያ ውስጥ ያለውን ክፍተት ለመሙላት በአቅሙ በቻለው ልክ ሰፊ ጥረት እያደረገ ያለ ማህበር ነው። ከዚህ ውጪ በተለይ ለወጣቶች ሰፊ የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ይሄ ትልቅ ሀብት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በርካታ ወጣቶች በተለያየ የስራ መስክ ተደራጅተው ራሳቸው እዛ ውስጥ አስገብተው የስራ እድል እየተፈጠረላቸው ነው። ይህም ትልቅ ጠቀሜታ ነው። የመንግስትን ጫና ጭምር የሚቀርፍ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ እኛ እንደ ህብረት ስራ ኮሚሽን ይሄ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ መሰረታዊ ማህበር ከመሰራቱ ጀምሮ እየደገፍን ነው። አንዱ የምንደግፈው በስልጠና ነው፣ አቅሙን በመገንባት ሁለተኛ የምንደግፈው ኦዲት ነው። ኦዲት በየጊዜው ኦዲት እያደረግን ለዛ የሚያወጣው ወጪ እንዲቀንስ እናደርጋለን። ኦዲት መደረጉ በራሱ በየአመቱ ኦዲት የሚደረግ ከሆነ ትርፉ ምንድነው፣ ኪሳራው ምንድነው የሚለውን ለማየት ፖዚሽኑ ምን ጋር ነው ያለው የሚለውን ፋይናንሻል ፖዚሽኑ እንዲያውቅ ይረዳዋል ማለት ነው።
ከዛ ተነስቶ በሪፖርት መልክ ለጠቅላላ ጉባኤ ለአባላቶች ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ትሬንዱ ወዴት ነው እየሄደ ነው የሚለውን ያሳያል። ከዛ ውጪ ሌሎች ከጨፌ ጋር መስራት የሚፈልጉ አካላት ፋይናንሻል ፖዚሽኑን አይተው ነው ትርፋማ ከሆነ ከሱ ጋር በርካታ አካላቶች ይሰራሉ ማለት ነው። ባንክ መበደር ከፈለጉ በቀላሉ ባንክ መበደር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናደርጋለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በተለይ ከአምራቹ ጋር እናስተሳስራቸዋለን ማለት ነው። የተሻለ አቅም ያላቸው ማህበራቶቹን እናስተሳስራለን፣ በዘለቂታው እንዲያስተሳስሩ እናደርጋለን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ፕሮሞት በማድረግ ማህበሩን ፕሮሞት በማድረግ የገበያ እድል እንዲያገኝ እናደርጋለን። እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎችን በማድረግ በቅርብ እየደገፍን እየተከታተለን ከዚህ የበለጠ ተደራሽነት እንዲኖረው እኛም የድርሻችንን እንጫወታለን የምንለው ለእኛም ጭምር ተጠሪ ስለሆነ ነው። ሌሎቹ በርካታ ባለቤቶች አሏቸው። የተደራጁት በክልል ነው። ይሄ ጨፌ ግን ለእኛ ተጠሪነቱ ለእኛ ነው። ስለዚህ እኛ ጋር የሚደራጅ ማህበር ደግሞ አሪያ ነው መሆን ያለበት። ሌሎቹ በደንብ መጥተው ልምድ ከሱ የሚወስዱበት ማህበር መሆን አለበትና ስለዚህ እኛ ያቻልነውን ሁሉ ደግፈን የበለጠ ከሩቅ የሚታይ ቦልድ ሆኖ እንዲወጣ የሚችለውን ሁሉ እናደርጋለን።